obboleessa Bazzuu ajjeesee reeffa isaa fardatti fe'ee akka ergeerudha Goobanaan. Walitti bu'iinsi isaanii kunis caalaatti Teediroosiin mormuuf carraa hedduu akka uumeeruufina. Carraawwan uumaman kanneen keessaas Minilik bara 1865tti mana hidhaa Gondar cabsee baduun gara naannoo warri Abeebee Tufaa Araddoo warra Yeekkaa'oo jiru. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa warri Abeebee Tufaa balballi isaanii cufaadha jedha. Warri Abeebee Tufaadha warri isaanii cufaadha. Warri Abeebee Tufaadha balballi isaanii cufaadha. Warra Oromoon lafaa fi eenyummaa isaa akka alagaaf dabarsee kennu taasisee fi kennisiise jedhamuun seenaa Oromoo keessatti komataman keessaa Raas Goobanaa Daaccii isa tokko. Gama biroon immoo Raas Goobanaan gochi yeroo sanatti raawwate haala siyaasni yeroon sun barbaaduun tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaaf gaariidha jechuun warri falmanis jiru. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaatti jedhu kan garee qorannoo seenaa giddugala aadaa Oromootiin barreeffame ibsutti gochi Teediroos aangoo lolaa irratti raawwate Goobanaa hedduu akka aarsee kakaasee himama. Kana malees namni kaaba Shawaatti Atse Teediroosiin muudame Bazzuu Abbaa Dekkir jedhamu obboleessa Goobanaa Daaccii jalaa ajjeesee ture. Goobanaanis haloo ba'uuf bosona seenee akka turedha. Yeroo boodas obboleessa Bazzuu ajjeesee reeffa isaa fardatti fe'ee akka ergeerudha Goobanaan. Walitti bu'iinsi isaanii kunis caalaatti Teediroosiin mormuuf carraa hedduu akka uumeeruufina. Carraawwan uumaman kanneen keessaas Minilik bara 1865tti mana hidhaa Gondar cabsee baduun gara naannoo dhaloota isaa aangoo lolaatti dhufuun Goobanaafaa warra bosona keessa jiran waliin hariiroo uumuun Teediroosiin waliin mormuuf irboo waliif akka seenanidha. Minilik gama tokkoon Teediroosiin baqachaa gama birootiin immoo Shawaatti deebi'ee Oromoo kaaba Shawaa to'achuun humna isaa jabeeffachuu ture. Isa kanaaf immoo karaa gaariin Goobanaa Daaccii akka turedha. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jildii 2ffaan jedhutti Oromoota Shawaa kaabaa keessaa gosni karaa Goobanaa Minilik jalatti kufe gosa Abbichuu akka ta'edha. Deemsa keessas guutummaa Shawaa fi Oromiyaa qabachuuf teessoo isaa giddugaleessa Shawaa gaara Inxooxxoo irra qubatee ture. Minilik karaa Goobanaa Daaccii. Minilik gara giddugaleessa Shawaatti dhufuu Oromoonni hedduun ofirraa waraana akka turan himama. Isaan keessaas Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko ture. Kana malees Oromoonni gara Salaalee jiran warri Tufaa Munaas ofirraa waraana akka turanii fi karaa Goobanaa Daaccee mala malteen akka firoomanidha. Firooma mala malteewwan kanneen boodas Oromoon Itoophiyaa tokkoomsuu keessatti gaarummaaf jecha biyya hanga ilmaatti kennaa ture. Firooma mala maltee Minilik waliin uumameenis Oromoonni naannoo Finfinnee fi Finfinnee keessa jiran ilmaan isaanii Kiristinaaf Minilikiif kennaniiru. Warra Minilikiif ilma kennan keessaa Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko. Abeebee Tufaa Araddoo Tufaaf ilma hangafaati. Hangafummaa isaatiinis kan dursa Minilikiif Kiristinaa kenname. Firooma karaa ilmaa jalqabeen Finfinneen dhuunfatamtee maqaa hanga eenyummaatti jijjiirratteetti. Warri Abeebee Tufaa tokkummaa Itoophiyaaf ilmaa hanga biyyaatti kennan waa'een isaanii seenaa biyya kanaa keessatti hin himamu. Akka himamus hin barbaadamu. Garuu maaliif? Warri Abeebee Tufaa Araddoo warra Eekkaa'oo jiru. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa warri Abeebee Tufaa balballi isaanii cufaadha jedha. Balbala warra Abeebee Tufaa namni jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa haala kanaan qoranneerra. Warri Abeebee Tufaadha warri isaanii cufaadha.
warri abeebee tufaadha balballi isaanii cufaadha. Warri kun hey warri kun warraan hey warri kun Finfinneen ka Tufaa Araddooti. Tufaa Araddoo gandi hiikaa kana dhaloota majammara duraati. Ijoollee sagal qabaa. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Ilma isaa naaf haa kennu jedha. Miniliktu jedha. Oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyaan gabbaraa jedhee dida. Amma sossobanii giddiidhaan Abeebeetti kenna. Ilma waggaa torba. Abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa waggaa jedhaniin dhageenyaa warri keenya waggaa nutti haasa'u. Bisaan Finfinnee kun hora gizee sani. Oromoon horoo baasatti dhufe. Tufaan horii dhibba keessaa horii tokko fudhata. Abeebee jedhan kun jira amma naannoo keessa fa'a. Shoola gararraa fa'a jira maqaa achi fa'a dirasii dha'uu danda'a. Ora Finfinnee lola baasee morma bombee tolda caasee jecha jadi fardakee akka Abeebee Tufaa shaggar keessa kottu lufaa. Fitawraaree Abeebee xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatiin muranii fidanii Minilikitti waggaa kennuudha jedhan ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መርፋ ገላባት ብቻ ለብቻ ይረኒት ወጋ ባልቻ አቺት ፊደኔ ፊታውራሪ Abeebee of cinaadhaa dhaban. Abeebeen eessadhaan Abeebeen gara mirgaa kanaan faradoodhaan gulufee badeedhaan bakka eega Fitawraaree Abeebeen hin jirre arra dhumuu keenya jedhan. አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤ ነው። Maqaan kiyyaa Zawduu Maammoo Abeebee Tufaa Jaarraa Tuturruu Alchaayyeet. ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ተድላ ኦዳ ኦዳ ቱፋ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ጅራ 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 ቦሌ በሪ አርጉፍ ገራኑ በልጢሴ ያኑይ 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 ያዋ ኢራንፈቹፍ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ Sidaamni waa tokko jedha. Nagar kasruu xajji kaxuruu jedha. Hundeedhaa yookaan dasama jedha. Finfinnee maalii Oromoon akkamitti Finfinnee bakkamii bakka isaa kan ta'e kan jedhu na gaafatte natti fakkaata. Amma gaa Tufaarraa isii ka'a. Tufaani gosa Tuulamaati. Gosti isaa abbaadhaan Tuulamaadha. Maali Tufaani malkanyaa torba qaba. Malkanyaa torba qaba. Maaliidhaan ka'ee humna argatee jechaafani kan jedhu irraayi. Malkanyaan eekkaa torbaan eekkaa jedhama. Torban eekkaa Salgan Booran. Torban eekkaadha. Tokko Daalleedha. Tokko Galaan. Tokko immoo Galaani. Tokko immoo Wabarrii. Wabarrii Boolee. Gawwaasaa. Anqorcaa. Madaroo. Torban kana keessa Tufaan ilma Daalleeti. Daalleen ka eekkaati. Eekkaan dhalcha. Amma malkan torban kana Daalleetu hangafa torbanuu abboleeyyan isaa kana baalabaata ta'ee malkanyaa godhatee noora. Humni isaa kana gaa asirraa ka'a. Amma Daalleen eessaa dhufee eekkaan eessaa dhufee hojjette immoo Tuulama ta'a. Tuulamni ilma Boorane sanyii Boorana.
tufaani ilma araddooti araddoon humna isaa caalaa qabaayyuu raas goobana daacii isatu Atsee Minilik Oromoo moosseese Oromoon in lolaayyuu Sidaaman taqabbalu jedhee Atsee Minilik hin galchu jedhee in lolaayyuu wanna lola kanaatiif raas goobanatu Oromoo waraanees sossobees galche amma araddoo sossobee hin dadhabe Oromoon Sidaamni eessa ta'a Ankoobar biyyi nugusin isaa taa'u katamaan isaa Ankoobar jedhama Ankoobarri ta'a Atsee Minilik caacaatti dhalatani caacaa bira biyya Mandiida jedhan jirti achitti dhalate amma bakka dhalsanitti taabota dhaabanii jiran isiin dabran araddoon in lolaa'ee waraana araddoon oduu tufaan tattakka'e tufaan kasan caalu ta'etu waraanu tawaagii ta'e waraanu amma wanni irratti caacaa asitti Mandiida bira dabranii achi gala achirratti tawaaga'ee ari'e tufaan ashannafee ari'e amma zooranii karaa olaanu sin dhufan gullallee ogaanii Addis Ababaatti gad deebi'uu dadhaban ga'a Addis Ababaan wasan isaati gullalleedhaan tufaadhaaf wasana sanyaadhaa an qorca gaa kun wanni gullalleen ka tufaati amma gullallee irratti amma Inxooxxoo irratti beeta mangistii godhatee san gadi bu'uu dadhabe Minilik gadi bu'uu dadhabu goobana godhee jaarsatti waraana kana dadhabe jedhee jaarsummaadhaan qabanii tufaa ashannafanii lafa isaan tuqu malkanyeen isaa tokkichan tuqu isuma fandhiisa isuma mooya na waraanin bichaa waraanan jedhanii naafaa mooyamu jedhee kanaan godhanii araarsani araarsani ilma isaa naafaa kennu jedha Miniliktu jedha jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyaan gabbaraa jedhee dida amma sossobanii giddiidhaan abeebeetti kenna ilma waggaa 7 fudhata abeebee fudhatee kirsinnaa kaase Atsee Minilik kirsinnaa kaasee guddise ol guddatu Finfinnee kana gadi deebitu bisaan Finfinnee kun hora gizeessan Oromoon hora obaasa itti dhufe tufaan horii 100 keessaa horii tokko fudhata hora sana yoo fidanii obaasan ka obaasan kanarraa wattaaddar isaa as jira amma niitiin Xaayituun miila dhukkubsatti qurxumaata bisaan oo'aan kun miila siraanaa qoricha eessanan deema waraanni isaa namichi kun na buusu jette maaloo haadha ta'o anuu nan jira annan deemee bu'ee ta'o katti kadhaa gaaf tokkoof gaaf lamaa homaanuu hin jedhu jedha abeebee wattaaddaratti kennanii dhufa abbaa gaafata ilma koo Sidaamni mala qaba nurraa deebi'u lakki nutti hafu jennaan homaan godhu ani nan jiraati jedhee sossobee dhuftee too xabala kana taxammaqti hora kana wanni Finfinnee jettu itti wayyaa itti hin deddeebiti abbaa kiyyaa jedhama abeebeen anaa ilma kee kan dhalte naa kennite lafatti tana itti kenniti wanni haa ta'u mana ijaartee achitti mana ijaartee xabala kanaan yaatti xaqqabamtu jedhaan lafa saddoo kamiitti lafa Finfinnee lagatti laga Finfinnee kan laga iddoo Finfinnee jiru amma ani horii koo akkanattan argadha jennaan hambisni lafa hin qaba hora hambisa wanni hora aadaa isarraa akka gibira huduun ta'in akka obaastu sifanii gaafti tole jedhanii kanaan araaramanii Finfinnee waaltaa tokkotti gadhiisa
Finfinnee qaba gaamma Sidaamni abeebee qabeetee ta'u amma Finfinnee qabanii hedduutti tufaan du'a abeebeen in guddata oo guddatu abeebeen amma lafa wantaa tokko kan Ingilizii lagaas kan bira wantaa tokko hambifatee wanniidha karra alloodha wantaa lama hambifatee karra alloo wadii kan jiru kana qorcaadha wadii kan jiru kana Atsee Minilikii kenna. Abeebeetu kennaafi? Abeebeetu kenna. Katamaa Addis Ababaa ta'e gaam dhufee mana asitti ijaare Minilikii xooxxorra dhaabbatee oduu gadi ilaalu mana ijaartee jirti bakka mangistii beeta mangistii kana irratti Xaayituun beeta mangistiin Minilikii jiru achirratti mana ijaarte mana ilfinyi tolchitee ijaartee jirti. Kun immoo Addis Ababaa jedheedha. Maqaan Addis Ababaa kan dhufe achirraa. Gubbaarra dhaabbatee gadi ilaaleeti. Manatti sanoo argu immoo Addis Ababaa Addis Ababaa Addis Ababaa jedhee maqaan baheef. Achi bu'ee katamaan isaa Addis Ababaa ta'e tufaan in du'e amma baala abbaatummaa sitti hime eekkaan torban eekkaa baala abbaataa abeebee ta'e. Abeebeen ilma Kiristinnaa Minilikii wanda fe'ee godhata namichi isa jaalata abeebeen haylanyaadha xooranyaadha achirraan immoo of duuba akkana na godhaan beeku. Kanaaf isa jaalata namichi guddisee gara qabanni isaa beeka. Sidaamni akka beeksutti garaadhaan bilxiidha. In beekaa achi abeebee oduu qabatee wajjin oolu abeebeen baala abbaataa eekkaa ta'a wanne baala abbaataa isaa sisoo baasisa immoo. Sisoo baasaa sisoo keechaa dhufu eekkaadhaa illee wanta gaa digdamaa Sidaamni fudhata. Amma fardoo kana faa wan malkanyaa wan sisoo kan beeka Sidaamaati. Achi sisoo baasaa sisoo kana fe muka sisoo isaa wani irsa gultii godhaaf abeebeedha. Irsa gultii godhaa oduun oolanuu hedduutti Minilik du'a. Minilik oduu Haile Sillaasee Iyyaasuun inni naggasaa Haile Sillaaseen inni naggasaa wal mormani. Sidaamni wal mangistii irratti wal lolan. Wal lolanii Iyyaasuun aadaraa jedhee kennee jira Miniliktu Iyyaasuutu mo'ata malee nugusa ta'a malee Haile Sillaaseen ta'u jedha. Fitauraalee Abta Goorgis waraana xoor ministeeriidha. Inni immoo gara Haile Sillaasee ta'a. Ta'ee Iyyaasuun ka'ee Harar bu'a. Harar Adaan keessa oobuu deemuu jaalataayyuu. Kunoo Islaamasii ta'ee nugusaa ta'u kan jettan Iyyaasuun Islaamasii ta'ee Islaamasi mooyaa jedhee asiin waraana godhee asirraan masqala godhee masqalli ka Haile Sillaaseeti waraanni ka Iyyaasuuti. Itoophiyaan kanaan waraanamte. Sabichi namichi saba kuu hin danda'a. Achi amansiisaa Haile Sillaasee algaa waraash godhanii Xaayituun hin jirti. Zawdituun hin jirti. Ilmi isaas ka Minilikii ishiin negistii taatee jirti. Algaa waraashii ishiidha Haile Sillaasee godhani. Gizee kana akkamitti kun ta'a jedhee abeebeen lola. Raasa baataa ta'anii abeebee ta'anii raasinaadoo ta'anii Dajjaamaa Baalchaa ta'anii mari'atanii hin ta'u Abta Goorgis likkee mootii Iyyaasuu hin gorsinaa ilma keenya ijoolleedha hin gorsinaa isatu algaa waraashaa malee kun hin ta'u aga ishiin jirtutti ishiin hin jirti zawdisuun oodus algaa waraashinnaa nugusiin isaaf ta'a jedhanii algaa waraashummaa isaa akka gadhiisu gochisiisan. Oona wanni Abta Goorgis bitintila isaanii baasa kaanu
wallaggaa kaan biyya tokko godhee shuba ta'an addaan babbaasa addaan deeman raas birruun tokko keechaa raas birruun inganee gara Haayile Sillaasee garafta Goorgistaa suuta keessa hundumaa keessaa luqqifatee Abeebee bichaan hafa. Abeebee gaafannaan ani kana keessa seenuu akka jaalattan godhaa jedhee didaa oo kana Oromoo bixxarraa biccoo Amaaraa biccoo Oromoo እንዴት ማድረግ ይቻላል jedhanii ይማሪያታል amma ሀብተ ጊዮርጊስ ብልጥማ kana baay'isaa ፊት አውራሪ Abeebee የአሩሲ ገዢ ያርገናል jedhee birrii 10,000 kennee qawwee 500 kennee wanni Haayile gisee Minilik inni waraana 3,000 qaba deemi jedhaan Arusi deemaa indinne oduu didee tolaayyuu siraa indeemna jedha buleeyyan isaati ashkaroonni isaa shumoonni isaa kaa'anii deemanii Arusi Awaash taca'anii dura Wallaggaa moo Arsiidha deeman? Wallaggammaa gisee Minilik gisee Minilik Wallagga moo'e gisee Haayile Sillaaseedha wanni itti ergani Nigista Zawdiituutu erga Arusiitti isa ergani Arusiis mootee jira Dajjaacholla Gabreelaa gisee Minilkii Oromoo shaalaa wayyaa Dajjaacholla Gabreeli biyya fixe jedhanii Abeebee shuumani qanyaazmaa ta'e achitti onni jedhe Wallaggatti fita uraarii ta'e achi biyya isti baay'ee qaba lafa baay'ee qaba gara wanta 400 qaba arbaa guuguu achi deemaa deemee naannoo siree balaa achi waashaa tokko keessa bulu wattaaddaroonni isaa oduu qabdee dhufte maali dushaaranii bar fita uraarii Walda Tsaadiq Jamaach Walda Tsaadiq gashee Arusii ta'ee jira Abeebee shaaramee jira lafa isaati irratti guuguu bu'ee haa taa'u lafa sana haa moo'atu malee bakka biraattaan kan moo'anne ashkara Abeebeedhaa kan taate fita uraarii Haabte Goorgisii garii ammaa qabee ashkara nugusaa taatee jirta baay'ee awaajitti awwajen ashkarri Sidaamaa ingana fita Haabte Goorgisitti gala fita Dajjaawwan Xolotaadhaatti gala ka Oromoo hin hafa Abeebee hojjeneen kaza nan deebi'a jedha Abeebeen abboleeyyan hin ta'u amma Awaashitti waraana dhaabbatee nu eega nun tazagaajjaane hin hassabne biyyaa nu baase Oromoodhaanis hin dubbanne amma Oromoodhaan dubbannee mari'anne akkatti deebisu akka biyya abbaa keessi deebisu goona amma afaan qabadhuuti cal jedhiiti deebii hin deebina jedhan marii abboleechaa dhaga'ee sataat jedhee guugutti gala guuguu taa'a Abeebeen guuguu taa'a amma fita uraarii Walda Tsaadiq Dajjaach Walda Tsaadiq Arusii immooyaa xiqqoo turan lafarratti wal lolani lafti minnee jedhan jira minneen kiyya jedha Abeebeen lakki kan keenya ati ciluun hin ceetu daaroo biyya jedhan daaroo irratti dhaabbattaa jedhanii wal lolani ergaa lola maal erga barbaadan jedhee Abeebeen lolaa ka'a lolaa ka'uu asitti Nigista Zawdiituutti hordofaa Cangareen Gabaa Baqqaleen Kirsinaa kan kaasu Abeebeedha amma asitti hordofaan Minilik Zawdiituudhaan akkamitti waraanni Dajjaawwan Walda Tsaadiq Abeebee waraanee lafarraa fudhata wal waraanuu fi maal cal jettee ilaalta dubbiin kun garam deemaa jedhee Zawdiituutu amalakkata akkan tuqamne xoorii waraanaa wataaddarri bindees akkan tuqne biyya kan jedhamu akka jalaan tuqne Abeebeedha haa gadhiisu kan jedhu waraqata xaafanii ergan waraqanni suni
ወገብ አሽከሮን የደጃቸው ለጻድቅ ቀኛ ማይበለው ደኛማ ተቀኛው አፈወርቅ ኩል ከፈካቱ ገራ በበረት ገላ ኩን እንደሰን ገዲሳ አባ አየራፍታ ጎርጊስ ናመች ኩን ሆብና ወጀተ አርዚ ቀባተ ሉሎሉ ፍየደ ካሳኒ ከፋቲ ሰርገን የከፋ ገዢ አድርገን አልፊ ተውራሪያው ደጃዝማች ይባላሉ። እዛ እንዲሄዱ ከየራሙ ወረቀት ይልፈ ከኤቶ አመስ ከፋዋ ወራና ኩማ ለመቀቤ ከፋኦ ገው የከፋ ቦንጋ አስተዳዳሪ ብቻ እንጂ ሌላው ለደጃዝማች አሉላ ተሰጥቷል። የለኒ አመሞ ሰራፉለተን አማ ማላኛት ወታደር ኩማለም ቦንጋ ከተማ ጥቆላ አማራ ቤልት ባየቱ ከንካና እንዱፍ ኮቱ የገትጋ ሲት ደብሬ ገላ የደ ከኤብራ ዱፋን ከዳ ግሚራጋ ገርበባ የቀበይ እንዱፋ ወልወራናኒ ኢናሸነፋ ወልወራናኒ ነመወራናት ኢናሸነፋ ኦጢ ቾረት ይገው ሩኩታባ ወርመሳኒ ከናስራን ጥቆዳ ስራ መዳ ቀባዩ ነምቤ ካሪ ፍተራቤራ ilmu torbaati asirraan asitti madaa qabdi akka fayyidee wanni ni jira achi jarri abboleeyyan tawagganii daadhii tufaanoo nama waraanaati abeebee abboleessaa qabee gugutti gala abeebeen kadda'ee waraanaa baay'ee nuyi harkatti fixee deebi'ee gugutti galee arsiin garassaati maalan godha jedha achi አፄ ኃይለ ሥላሴን አማ ዘውዲቱን ዱቴ አፄ ኃይለ ሥላሴን አልጋ ወራሽ ta'ee shoomama bakka nugusaa qaba Phaaphaasicha ergaa qoricha godhatee too kudaadhee keessatti eenyutu erga Haayile Sillaaseetu erga gara Abeebeetti in araaramna Phaaphaasiin eenyu Maatiyos abbaa Maatiyos dhufee torban lama taa'ee araara tole jedha ani biyya abbaa kiyyaattan galaa amma achi shumata siffalla barbaadu nagayaa ani moo sinfaqoo wattaaddara kiyyas qotatee nyaataa lafti abbaa kiyyaa baay'eedha nagaa biyya abbaa kiyyaatti bichaa naa galchuu jedha gara Finfinneetti deebi'ee biyya abbaa kiyyaa tafeerfeettan deebi'a jedha kanaan araaramanii odeemu sardiini haasaa akkanatti wanni itti jirti yoo wanni qorqorroo sardiini jedhama gisee san marzii qixximitti godhee haasaa sani gooftaa kiyyagaa kana kanarraa aftee sifan dhiisee deemanaa di'al Finfinnee tangalaa jedhee dhiisaaf jarjaraadha Abeebeen jarjaraadha iyyuu maqaan kiyyaa Zawduu Maammoo Abeebee Tufaa Jaarraa Tuturruu Alchaayyeeti. Warri kun hundi Tufaa Araddoo Jaarraa Tuturruu dhaloota warra eekkaa kanaati. Asumatti dhalatanii asumatti guddatanii bakkumti amma isin laaltan kun awwaalchi amma irratti argamne kun kan Tufaa kan Araddoo fi kan Jaarraati. Maaliif jarri kun asitti awwaalamuu danda'e? Maaliif bataskaana deemanii awwaalamne jennee hoo duubatti deemnee gaafannu seera Oromootiin bulanii waaqeffataadha. Seera waaqeffataa saniin amma bakkeen amma jiran bakkeen amma laaltan kunitti caaccuuf kallachi Tufaa Araddoo amma jira asuma caaccuuf kallachi sun ammas asuma jira. Caaccuuf kallachi maal akka ta'es hin beeku dhaloonni amma. Innaa maaliif asitti awwaalaman hoggaa jennu
waaqeffataadha. Maal jedhan amma hoodheedhaan waaqeffataa jechuun maal? Nama waaqa lagas dhaqanii tabbarras ba'anii lagas bu'anii waaqeffatanii miti. Lagatti amanan jedhan, tabbatti amanan jedhan, mukatti amanan jedhan miti. Oromoon kan muka gaaddisa taa'ee gaaddisa jala taa'ee eebbifachuudhaaf jiidhaa qabee eebbisuudhaaf malee laga sanitti himoti kan wanno jedhu. Innaa warri kun warra as bulee minilikiin dura warra bulche. Addaan baasanii wanni amma hoo seenaa keessatti maali? Tufaa munaa fi tufaa araddoo addaan baasanii hin beekan. Nama tokko godhanii dhufatan. Tufaa munaa fi tufaa araddoo. Tufaa araddoo warra eekkaa bulche. Tufaa munaa warra gullallee bulche. Warri daadhii gimbii warra boolee bulche. Finfinneen bakka afuritti qoodamte. Eekkaa, gullallee, boolee fi laaftoo. As keessaa eekkattoo dhuftan immoo eekkan eenyu? Eekkan torban eekkaa jedhama. Amma xiqqoo akkanatti kutanii sadeen eekkaa jedhan. Dogongora kun. Sadeen eekkan dogongora. Torban eekkaa jedhama. Torban eekkaa eechaa calqaba seetan. Qabbannaa kokkaba tsawaa timirti beetii achii calqaba. Eekkaa inqorcaa. Eekkaa inqorcaallaa eekkaa abbaadhoo. Eekkaa abbaadhoorraa eekkaa daallee. Eekkaa daalleellaa eekkaa madaroo. Eekkaa madaroorraa eekkaa oborii. Achiraan eekkaa gawwaasaa eekkaa xaafoo jedhama. Daangaa isaaniitis isinitti himuu nan danda'a. Laga qabbannaatti irraa qabee amma dhufeetoo kotobee ga'utti tabbaa'ol inqorcaa jedhama. Mimraan maasalxanyaa kotobee irraa qabee amma dhufeetoo laga xaafoo amma Finfinneen fi Oromiyaan bakka itti wal daangessu kanan dirasi eekkaa abbaadhoo jedhama. Tabbi kun akkuma ilaaltan kanatti eekkaa madaroo jedhama. Bakkeen amma hubanne kun immoo asii qabee amma cilalluu laga guraagee jenna durugaa horii eegnu asitti amma achiras eekkaa daallee jedhama. Daandii gari immoo gadi buutanii achumaan qabdanii eekkaa oborii jedhama. Daandii gari yoo buutanii immoo eekkaa gawwaasaa achi qabee amma xaafoo irra jiru. Xaafoo lagarraa qabee amma kaarraa dirasii marii dirasiititti eekkaa xaafoo jedhama. Torban eekkaa kan jedhaman kan. Minilik Inxooxxoo Baddaa hoo jiranii tufaa araddoo hora Finfinnee jedhama. Amma bakka Filohaan jiru hora Finfinnee isaanii tufaa araddoo horiin isaa achi dhugaa Salaale, Sululta, Amboo achi rasiidhaa dhufaniiti hora Finfinnee san dhugan. Tufaa araddoo Minilikiifis bitamuu kan dide. Hayilenyaadha. Baay'ee amma bitamuu hoo diduu abbaa malaa Habta Giyoorgis Diinagdee hoosaan azaaj xoor azaajii isaaniiti. Abbaa malaa kan jedhamanis isaan. Akkam wayyaa tufaan bitamuu dideennaan Oromoon ilma isaa ilma duraa sila jaalatu ilma keenan guddisa jedhiiti ilma isaa fudhuu jedhaniin. Ganaan Inxooxxoorra jiran. Isaan Inxooxxoorra jiran isaan goda Finfinnee kan jedhan amma beeta mangistiin godaanu bakka itti ijaarame sun hundi kan jiru kan tufaa araddooti. Itti erganiit mucaa keessiifan guddisaa jedhaniit fudhatanii guddisaniit achumatti hoggaa kiristinnaa kaasanii tufaas kiristinnaa kaasan odaas kiristinnaa kaasan bayyanaas ijoollee dhiiraa saglanuu addaan qoodhatanii kiristinnaa kaasaniit amma akkama jedhanaaf Fitaawuraarii Abeebee kafana uffisanii maal godhanii raawwataniit mee Filohaasanii gadi bu'ee tananii na dhukkubaa qurxumaatan qabaa na dhukkubaa mee naaf haqqadii jettee gaafatte. Xaayituun asimmaa lafa kana namaa dhaabbattee ishiin yommuu jettu fardaaf fuudha fiiti ganama achitti haa dhugduu jedheetoo wattaaddarootas ilma ofiitis deebisee ari'e. Amma ji'a tokko moo ji'a lama turtee raawwattee ammas amma natti wayyaa'ee jira baqa Fitaawuraarii Abeebee aangoo kennaniif hoggaa qanyaazmaash giraazmaash akkana jechaa kennaa ta'u dhufan. Kennanii uffisanii raawwatanii bakka natti amma nagaa ta'ee jira fayyee jira. Gini immoo odoon achi ta'eetoo cuubame fayyaa jennaan maal abbaashii fiddi kun bakka kanatti mana citaa ijaara fiiti bakka amma
beeta mangistiin guddichi godaa jiru san bakka sanitti wattaadaroonni Fitaawuraarii Abeebeedhaa mana citaa ijaaranii fi Xaayituun achi teechee hoggaa sabala san xammaqattu Minilikeechaa dhufa Addis Alamii dhufanii Xooxorraa hoggaa ga'an Xaayituun hin jirtu. Eessa dhaqxe Xaayitu? Kunoo goda sanii sabala ta'u. Wattaadaroota ofii wajjin dhaqanii dee bakkeen kun immoo shaggaa moti Addis Ababaadha jedhaniiti achumatti taa'anii achumatti asfaffaa dhufanii achumaan Tufaa Raddoo dhufee eega Tufaa Raddoo dhufee ilmi Oromoon hodhuu maal godhaa akka ammaa ijoollee hundaa lafan kennu hangafaaf kennu. Hangafni Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaadhaa hoggaa kennanii Abeebee Tufaa akkuma qabee jirutti amma maqaa isaaniitiin kan yaamamu jiru. Fitaawuraarii Abeebee Kiristinnaa kan kaase Minilikii achirraan qabee Adwaa dirasii ilmaan Oromoo dura bu'aa fardaa jedhamee yaamama. Salaale, Amboo, Jidda, asii Erarii ol ilmaan Oromoo hunda qabaniitu Minilik kan Adwaa baddaatti odoo Minilik jiraachuu baatee immoo waan nukkas jedhe Baalchaa Abbaa Nabsoo seenaa keessatti maal jedha Amaariffaan maal jedhaa gabayyoo bimoota takkaa Baalchaa marfaa galaabaat bichaa labichaa jedhaniit hoggaa Baalchaa achitti fidanii Fitaawuraarii Abeebee of cinaadhaa dhaban. Abeebeen eessa jedhaan Abeebeen gara mirgaa kanaan faradoodhaan gulufee bareedhaan bakka eega Fitaawuraarii Abeebeen hin jirre har'a dhumuu keenya jedhan. Yeroo sa'aatii 2 moo 3 booddeedhaan Fitaawuraarii Abeebee Xaaliyaanticha jeneraalii Xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii Minilikitti hoggaa kennuudha jedhan harki Fitaawuraarii Abeebeetii fi mormi Xaaliyaanichaa addaan ba'uu dide. Hoo tana Xaayituun maal goote bishaan lab gootee fiddee raawwattee dhiqxee achitti kennite. Innaan ani kana ka'eessaa dhageechoo jaarsa hoggaa 97 amma haamlee dabre du'an. Isaan irraa yeroo 4 mulu viidiyoo kan inni waraabee jiru. Innaa maal jedhanii የአድዋ ድል በዓል የኦሮሞ ፈረሰኞች የድል በዓል ነው። አድዋን faradoodhaan kan tawaaga kan wanne Oromoodha kan isaaniiti odoo Abeebeen jiraachuu baate moomne akkasii achumaan galanii akkuma as dhufanii gaa Wallagga dhaqanii Wallaggas bulchaa turanii Wallagga Arsii bulchanii Arsiirraa gara Dabra Birhaan kanas baay'ee bulchaa turan. Minilikii hoggaadhuun maal jedhanii du'an. Fitaawuraarii Abeebee kan guddate beeta mangistiiti. Hoggaadhuun amma footoo isaanii baddaatti agartan masqaliin isaanii jira. Jetti Minilik jetti. Baasanii raawwataniiti Fitaawuraarii Abeebeetti ka'an maal jedhanii maaliif ka'an? Hoon ani du'ee algaa kiyya kan qabatu Iyyaasuudha. Kan Iyyaasuudha hin bitamne saree gurraacha haa dhalu jedhanii. Achumaan qabee Abeebeen saniin qabee odoo Iyyaasuun algaa qabu yeroo jedhan abbaa malaaniif immoo jaarsoliin biraa addaan qoodamaniit Hayila Sillaasee aangootti fiduu barbaadan. Fitaawuraarii Abeebee immoo Hayila Sillaaseen aangootti hin dhufu. Aangoo kan qabachuu jiru kan qaaliin abbaan isaa neenee fi Iyyaasuudha. Kanaan bakka lamatti hoosanii kan jiran addaan qoodamanii Fitaawuraarii Abeebeenis ilkaan keessa seenanii biyyanaayis ari'amuudhaafis Arsiis deemanii Arsiitti du'uun isaanii kanaan biyyaa bitamuu didaniiti. Minilik kan dhalate Angola lafa jedhanii Sameen Shawaa Dabra Birhaan bira achumatti Raas Gobanaa wajjin wal galanii Raas Gobanaan immoo baala abbaati Jiddaadha. Amma rakkoon jira Finfinnee seenuuf Salaaleen waraanaa kun waraanaa rakkoo baay'ee qaba. Amma maal godhanii jaarsa seenaa Oromootti hime Gobanaan maal wayyaa jedhe gaafa ilma kee hangafa naa ergi jedheeti jaarsatti ergi jedhe Gobanaan Minilik jaarsa erge hoggaa jaarsa ergu
sun immoo baalaabbaata Amboodhaa bakkeen hundumaa baalaabbaatota yaame akkana jedhee jaarsa natti ergee maalan godhaa jedhe itti ergee wanna goonuun nagarraa waliin waraana jedhan amma waggaa ilma isaanii erganii Minilik wanna tokkotti kennee warqii fardoota hundumaa kennee deebise kunoo akkana godhee naa deebise jennaan ilma kiyyallee biyya kiyyallee see kennee jedhan sanii achi maal ta'ee Inxooxxoorratti taa'ee Tufaa Araddoodhaan jaarsatti erge inni immoo Abeebee kenne Abeebeellee akkas godhee maal godhee Salaalee inni immoo akkas ilmallee biyyallee kenne jedhe Abeebeen illee ilma kiyyallee biyya kiyyallee si kenne jedhe sanii achi immoo Tufaa Araddoon Abeebee erge amantiin warra keenyaa immoo caacuu kallachaadha achiin amananii amma waggaa ergu akkuma Salaalee san wanna hundumaa godhee deebise Minilik baalabbaan Salaalee maal godhe inni immoo ilma isaallee biyyallee itti kenne jedhani Abeebeen illee biyya kiyyallee ilma kiyyallee si kenne jedhe sanii achi Abeebee Minilik kiristinnaa kaase quxxisuu isaanii immoo Jamboolaa jedhan Jamboolaa immoo Raas Mokonnin kaase abbaa kiyya immoo Odaa Tufaa Raas Naadoo kiristinnaa kaasani achumatti guddatanii Minilik guddisee Abeebee Minilikumaa guddisee ture akkuma jedhanii Fitaawuraarii jedhee hordofaa Cangaree dhufe isaan lamaanuu fardaan Minilik wajjin deemanii Minilik akkuma ilma isaa laalaa guddatanii sanii achi immoo Minilik waggaa du'u Abeebee Tufaan gaa mootummaa guddaarra jira sanii achi immoo Baalchaan hin jira inni illee bakkee guddaa jira walgahii yaamanii Iyyaasuu busnee Zawdiitu goonaa jedhani Baalchaa fi Abeebeen hin ta'u jedhani Iyyaasuu malee namni biraan hin ta'u jedhani sanii achi maal godhan seete isaan baasanii maal wayyaa jedhani waraana kaasnaa jedhani waraana hin kaasnaa iyyinaan eenyutu dhufaa jedhani naannoo Finfinnee hundumaa eenyutu jira iyyinaa waraana kaasnaan Oromoodha akka jiru naannoon qabaramni kun hin ta'u jedhee Fitaawuraarii Habte Goorgis kun hin ta'u maal goonaree jedhan ka goonu Abeebee fi Wallaggaa kennina Baalchaaf immoo Sidaamoo kenna jedhan yaamanii waggaatti itti kennanii Abeebeen illee tole jedhee Wallagga deeme Baalchaan illee tole jedhee Sidaamoo deeme amma Abeebeen yeroo sanii katamaan guddichi ka Wallaggaa Sibuu Sireedha Abeebeen waggaa 5 ta'ee achitti sanii achi biyya kiyya deemee laalaa jedhee waggaa 5 ta'ee hin dhufe Addis Ababaa deebi'ee dhufe waggaa dhufu oduun nun gaafatiin dhufte jedhanii hidhanii Arsii Arbaa Guuguu keessatti hidhan Baalchaan immoo kana dhaga'ee waraana isaa loltuu isaa sirriitti qopheechee eege maqaa Zawdiituudhaan na guddistee maaliif baddaa jedhanii barreechanii erganiif amma Baalchaan loltuu isaa fudee huriirratti godhee inni karaa beeta mangistii dhufe isaan hundumaa dhaga'ee jiranii achitti loltuu isaaf sangaa qalanii daadhii godhanii itti kennanii guyyaa 3 ture halkan ganamaan deemanii Raas Birruu isin godhee shumatii kenninee jirra isaan wajjin karaa Sidaamoo deemi erga diddee wanna qabdu hundumaa sirraa fudhanna jedhanii loltuun Baalchaa hundumtu Raas Birruu wajjin karaa Sidaamoo deemee Baalchaan gana waggaa ka'u namni tokko hin jiru isa hidhanii Addis Alamitti hidhanii sanii achi Haayile Sillaaseen Addis Alam Maariyaam waggaa deemu dooliin maal jedhanii isa rukutee ifamaadha gafatee Baalchaan Addis Ababaa seeni Finfinnee seeni mootummaa irratti lammatan baatu jedhani amma Abeebee fi maal godhanii waggaa ayyaanni dhufu xarmuus irratti milikitii godhanii qorichatti godhanii wotaaddaroo isaa kennanii loltuu isaaf kennanii Abeebeef immoo sanbananii itti kennanii Abeebeen waggaa achi dhufu achumaan du'e Abeebeen ergoodee du'e guyyaa 7 turanii Finfinneedhaan Haayile Sillaaseen nama ergee deemaatii reenfa fidaa jedhee erge abbaan kiyyaa achi jira
Ay asitti na awwaalamu biyya akaakayyuu abaabayyuu kiyyatti achitti na awwaalla reeffa baasaa jedhanii baasanii laalanii ay kun immoo aja'ee jira reeffa fudhanu laaluuf isaan dhufan tigalee baasanii laalanii akka ganaa deebisanii awwaalanii. ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ኦዳ ቱፋ አረዶ ጃራ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እኔ ያው ከቱፋ ቀጥታ በኦዳ ነው የምንገናኘው። አቶ ኦዳ ከቱፋ 9 ልጆች ውስጥ ከአቤቤ ቀጥሎ የወንድሞቻቸውን ያስተባበሩ ይመሩ የነበሩ እስከ መጨረሻው ድረስ አቤቤም ከሞቱ በኋላ የአቤቤን ቤተሰብ ይዘው የቆዩ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ የአቤቤን ጦር ይዘው አቤቤ ያው አድዋ ላይ ተዋግተዋል። አድዋ የፈረሰኞቹ ጦር አለቃ ነበሩ። በኋላ እሳቸው ከሞቱ በኋላ ማጮ ላይ ሲዘመት ኃይለ ሥላሴ ወደ ውጪ ለዲፕሎማሲ ሲሄዱ ተመለስ ቢሏቸው ዋና የሌለበት ጦርነት ምን ዋጋ አለው ኦሮሞን ማን ይመራዋል ብለው ከወንድሞቻቸው ጋራ የአቤቤን ጦር ይዘው ዘምተው ማጮ ላይ ነው የሞቱት። ባለቤታቸው ደግሞ ሲመለሱ ጣሊያኖች ኢትዮጵያን በወረሩበት ጊዜ አንቺ የባንድ ሳይድ ከኃይለ ማርያም ማሞ ጋር ይዛመዱ ነበርና ነፍጠኛ እያመጣች ታስወግናለች ተብለው አርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ ጣሊያኖች ይዘዋቸው ባደረሱባቸው ጉዳት ያው ታመው አርፈዋል። ስለዚህ ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ናኖ እንግሊዝ ኤምባሲ ከን ጀራሜ ለፍቲ ከን ቱፋ ረዶቲ አኩመ ሲን ጀረቲ ቱፋ ረዶ ጋዱ ኢልሙ ኦፊ አንጋፋፍ ለፈከን lafa biyya Tufaa Raddoo irraa Abeebeedha kan biyya san bulchu. Abeebeedha kan biyya san bulchu. Ingiliz embaasii san hoggaa Ingiliz embaasiidha kennuudha jedhanii fitawuraarii Abeebee amma suuraa isaanii bakka bakkatti kan agarsiisan yoggaa sana suuraa isaanii kaasanii raawwatanii biyya Faransaayitti erganii suuraa san kaasanii fidanii raawwatanii farda lama Faransaayidhaa fidanii kennaniifit Ingiliz embaasii san mollum kennaniif malee Abeebeen bakka sanitti suuqis hin banne lafti isaanii kan sila taatee bichaa Abeebee suuq jedhamtee yaamte. Nama tokko maaliif Abeebee suuq jedhamee yaamame jettanii yoo gaafattani guraagdichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Tokko immoo arabdichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Mooti Abeebeen suuqis hin qabu suuqis hin banne lafti kan Tufaa Raddoo sila ta'ee Abeebeen sila achitti isa fudhateef kanaaf.